Qo'annaadhaaf kaka'umsa dhabeera. Yoon qo'annaa jalqabeyyuu daqiiqaa 10 haga 15 caala dubbisuu hin danda'u. Akkasumas immoo yeroo dubbisu keessatti hirriba na qaba jettanii barattoonni yaaddoo keessa jirtaniif har'a viidiyoo rakkoo keessan kana furuun qabadhee dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti akkamitti kaka'umsa qo'annaadhaaf qabnu dabaluu dandeenya isa jedhu irratti wajjin dubbanna. Tooftaawwan kaka'umsa qo'annaa ittiin dabaluu dandeenyu Jahan isinitti hima. Tooftaawwan isinitti himu kana hundumaa dhageessanii yoo hojiirra oolchitan viidiyoo har'aarraa baay'ee akka fayyadamtan abdii guutuu qaba. Warri hin beekneef Eeliyaasiin jedhama. YouTube chaanaalii kana irratti wanta barataa hin fayyada jennee kam yaadnu kamiyyuu waan share isiniif goonuu fi warri YouTube chaanaalii kana subscribe hin goone subscribe godhaa. Har'a yoo subscribe gochuu baattan bor subscribe gochuun keessa waan hin namneef amma subscribe godhaa isiniin jechuu jaalladha. Akkasumas immoo Telegram chaanaalii keenya join godhaa. Akkamitti kaka'umsa qo'annaadhaaf qabaachuu dandeenya? Tooftaawwan Jahan sana haa ilaallu. Kaka'umsa qo'annaa keenyaa dabaluudhaaf inni jalqabaa fi inni murteessaan maaliif akka dubbistan beekuudha jechuudha. Namoonni baay'een kaka'umsi qo'annaa isaanii akka jalaa gadi bu'u kan isaan taasisu keessaa inni jalqabaa fi murteessaan maaliif akka dubbisan beekuu dhabuudha jechuudha. Yeroo baay'ee barattoota cimcimoo fi barattoota barumsa isaaniitti laafoo ta'e kan gargar godhu barattoonni baay'een maaliif akka dubbisan maaliif akka qo'atan ni beeku jechuudha. Kana gaafa beektanii kaka'umsi isin qo'annaadhaaf qabaatan ni dabala jechuudha. Bifa salphaan isiniif ibsuudhaan gara fuulduraatti maal ta'uu barbaaddu? Maatii keessan maaliin gargaaruu barbaaddu? Kaayyoon isin qabdan maalidha? Gara fuulduraatti dooktarii ta'uu barbaaddu, injiinarii ta'uu barbaaddu, maal ta'uu barbaaddu? Wanta ta'uu barbaaddan sana argachuudhaaf immoo yeroo kamiyyuu tattaafachuun beekamaadha jechuudha. Kanaaf yeroo tattaafattan keessatti immoo kaka'umsi isin qo'annaadhaaf qabdan ni dabala. Maaliif kaayyoo keessan sanaaf jettanii mul'ata keessan sanaaf jettanii yoo isinitti toles yoo isinitti tolu baates qo'achuu qabdu jechuudha dirqama. Kanaaf kaka'umsi qo'annaa keessanii akka dabaluu fi inni jalqaba maaliif akka dubbistan beekuun barbaachisaadha. Maaliif akka dubbistan hin beektan taanaan arras boriif teeknikii kam yoo fayyadamtan iyyuu kaka'umsi isin qo'annaadhaaf qabdan dabaluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maaliif akka dubbistan beekuun isa jalqabaa fi isa murteessaadha. Inni lammaffaan yeroo dubbistan keessatti kaka'umsi qo'annaa keessanii akka dabaluu fi chunking yookaan immoo breaking down tasks jedhama. Kana jechuun taaskii hojjettan yeroo qo'attan keessatti gargar qooda yookaan immoo taaskii hojjettan sana specifically bakka qabaadhaa fi gaafa isiniin jedhu barattoonni tokko tokko yeroo baay'ee baayoloojiin dubbisa. Fakkeenyaaf baayoloojiin dubbisa yoo jedhanii baayoloojii iddoo kam akka dubbisan chaaptarii kam akka dubbisan hin kaan. Kana gaafa ta'u sammuun keessan akkamitti yaada wanta san akka wanta guddaa ta'e yookaan immoo akka wanta achiif hin taane itti yaada. Kanaaf gaafa waan tokko hojjettan bifa salphaa ta'een yookaan immoo sammuun keessan qo'annaadhaaf kaka'umsa akka qabaatu maal gochuu qabdu jechuudha. Haadha baayoloojii chaaptarii tokko peejii hagana hagam manaa yoo jettanii sammuun keessa wanta sana salphisee waan laaluu fi kaka'umsi isin qo'annaadhaaf qabdan maal ta'a jechuudha ni dabala jechuudha. Kaka'umsi qo'annaa keessanii akka dabaluu fi maal gochuu qabdu jechuudha wanta hojjettan sana addaan qoqqooduu jechuudha. Baayoloojii ta'uu danda'a, fiizikii ta'uu danda'a, histirii ta'uu danda'a. Yeroo dubbistan keessatti chaaptarii dubbistanii fi peejii dubbistan addaan baasuun kaka'umsa qo'annaadhaaf qabdan ni dabala jechuudha. Inni sadaffaan immoo establishing a study routine. Kana gaafa isiniin jedhu yeroo dubbistanii fi bakka itti dubbistan qabaachuun kaka'umsa isin qo'annaadhaaf qabdan ni dabala jechuudha. Gaafa waan tokko irra deddeebitanii raawwattanii sammuun keessa maal godha haabitii godhata yookaan immoo afaan oromootiin suusii jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko guyyaatti sa'aatii torbaanii buna dhuga yoo ta'e yeroo kamiyyuu sa'aatii torbatti buna dhuga yoo ta'e namichi suni yeroo sa'aatii torba hamuummachuu jalqaba afaan hamuummachuu jalqaba sa'aatiin bunaa akka maybe namoonni suusii bunaa qabdan ni beektu jechuudha. Barumsis qo'annaanis suusiin ta'uu ni danda'a. Kanaaf bakkaa fi yeroo yoo qabaattanii yeroo murtaa'aa yoo qabaattanii sammuun keessan osoo hin jaallatin iddoo dubbisaatti of argitu. Fakkeenyaaf mana itti dubbistan yoo qabaattanii gaafa mana sana seentan osoo hin jaallatin daftarii fuutu osoo hin jaallatin kitaaba fuutu. Kanaaf yeroo itti dubbistanii fi bakka itti dubbistan qabaachuun qo'annaadhaaf kaka'umsa akka qabaattan isin taasisa jechuudha. Inni afuraffaa fi inni baay'ee murteessaan immoo kaka'umsa akka qabaattanii fi start with just 5 minutes. Kana jechuun yeroo baay'ee yeroo itti qo'annaa qo'achuun isinitti ulfaatu keessatti nan dubbisaa nan qo'adha jettanii garuu immoo keessi keessan yeroo isin dabbaru keessatti maal gochuu qabdu?
daqiiqaa 5 qofaafan dubbisa jettanii sammuu keessan amansiisuu qabdu. Yeroo baay'ee haga jalqabnutti wanta tokko haga jalqabnutti malee erga jalqabnee wanta sana dhaabuun nutti ulfaata. Kana jechuun wanta sana tufsiisuun salphaadha jechuudha. Haga waan tokko jalqabdanitti garuu maybe wanti sun isinitti ulfaachuu danda'a. Wanta kana raawwachuu hin danda'u jettanii amanuu dandeessu. Garuu erga wanta sana jalqabdanii wanta jalqabdan sana dhaabuu hin dandeessan. Kanaaf wanti tokko kan isinitti ulfaatu kaka'umsa kan dhabdan hamma jalqabdanitti malee erga jalqabdanii kaka'umsi isin qo'annaadhaaf qabdan ni dabala. Kanaaf maal jettaniif amansiisuu qabdu yoo baay'ee isinitti ulfaate daqiiqaa 5 of ilaalaa. Daqiiqaa 5 dubbisaati yoo isinitti tolu baate dhiisaa. Garuu sana booda dhaabuu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf daqiiqaa 5 jedhaati sammuu keessan of amansiisa. Achi booda daqiiqaa 5 miti sa'aatii 1 sa'aatii 2 dubbisuu dandeessu jechuudha. Kaka'umsa qo'annaa keessanii bifa kanaatiin dabaluu dandeessu. Inni shanaffaa fi inni baay'ee murteessaan bakki itti dubbistan qulqulluu ta'uudha. Kanaaf bakka qulqulluutti dubbisaa. Gaafa isin jedhu mana itti dubbistan qulqulluu taasisin jedhee mana baqa olii gadi jira miti mana xurii ta'e yookaan immoo mana qulqullina hin qabne keessatti dubbisiina. Gaafa isin jedhu mana keessatti dubbistan seeraan qulqulleessaa. Ifaan seeraan ifuu qaba. Yaadi keessan lafatti hin hatamne ta'uu danda'a. Bilbila isin jeeqote bilbila cufuu qabdu. Gaafa kana ta'a kaka'umsi isin qo'annaadhaaf qabdan ni wanti ta'a jechuudha. Uumamumaan sammuun keenya wanta qulqulluu wanta gaarii waan jaallatuu fi bakki itti dubbistan kaka'umsa qo'annaatiif baay'ee murteessaadha. Inni ja'affaa fi inni baay'ee murteessaan kaka'umsa qo'annaa keessanii dabaluudhaaf ofii keessan badhaasaa. Gaafa isin jedhu yoo har'a kana dubbiste sammuu keessanitti himtu yoo har'a kana dubbiste achi booda erga kana dubbisnee fixnee booda maal hin godha? Sammuun keessanii riiwaardii sana yookaan badhaasa sana argachuudhaaf maal ta'a? Sammuun keessan suni yeroo sana alarti ta'a jechuudha. Akka dubbistanii mootiveessin godha jechuudha. Erga dubbistanii booda baqa ati cimaadha, ati hin dandeessa jettanii gaafa sammuu keessanitti himtanu sammuun keessan maal godha jechuudha. Dubbisuudhaaf kaka'umsa hin dhabu jechuudha. Kanaaf erga dubbistanii booda of badhaasa. Har'a cimteetta dubbisteetta. Kanaaf kanatu siif mala. Nyaata of affeera. Hiriyaa keessa wajjin bashannanaa. Boqonnaa bal'aa ofii kenna. Gaafa kana sammuun keessanii bor dubbisuudhaaf mootiveet ta'a jechuudha. Kanaaf isteepota isinitti hime kana hojiirra oolchaa. Inni kan biraa immoo inni baay'ee murteessaa fi inni torbaffaatti isinitti barbaadu yeroo hunda mootiveet ta'uu osoo hin taane disipiliin ta'anii itti fufuudha. Kana gaafa isiniin jedhu maybe mootiveeshiniin torban tokkoof torban lamaaf waggaa tokkoof isin gargaaruu danda'a. Bara jireenya keessan keessatti garuu jijjiirama guddaa kan fiduu danda'u disipiliiniidha jechuudha. Waan tokko disipiliin ta'anii yeroo dheeraa fi dubbisuudha jechuudha. Kanaaf yeroo hunda mootiveeshinii eeggachuu osoo hin taane disipiliin ta'anii dubbisaa isiniin jedha. Tippeewwan isiniin kenne kun baay'ee akka isin gargaaran baay'ee akka isin fayyadan abdii guutuun qaba. Viidiyoo har'aa yoo barattan yaada keessan koomentii jala naa kaa'uun dagatina. Viidiyoo itti aanutti haga wal arginutti nagaatti.